Wajjin tarreeffatu baga jirtu fayyaa nagaa keessanii jirra galata waaqayyoo baga jiraattanii wanta uffata gurguruu jalqabee bakkaan hojii eegalee jira kam jirtu nagaa fayyaa keessanii jiran galata waaqayyoo kunoo hojii jalqabeen jira jechuudha laala uffata jiksee uffata nagadaan jira birrii kudhan birrii baandeen birrii lama birri kudhan asgwara gabaadha biran darbii birri kudhan daafi jaakkeettiin kun birri shan daafi paantii wanni kun harmaa qabsifatan kun birri tokko daafi inni birri isa amsaa saantifi fudhadhu daafi yaallaqee noo ilaalu qumtaan birri lama haa ta'u birri sadi qabbali daafi inni tola fudhadhu jijjita inni birrii dhibba dafaa dhumee yaallaqee ilaal ibbaalaan inni birrii shantama hallaqee ilaal tilabsaallee tola baloo hee jaakeetti yaalla nuu tola balu uffata shammaree bakkaani nagadu koota uffata narraa bitaa isiniin jira kun uffata nagadamu jalqabee jira gadi yaasee jechuudha ammanuma jiru uffadhu kaafadhu nagadaan jira uffadhu ndee qayyara dukaanaan ta'uun hin danda'amu uffata laalanii isa deemu daafi jaallaqee ilaal hattuu maali nagdiin hattuudhama maala deessaa namichi hinde dafaa koottaa gaba shuraabiin kun birrii tokko birrii lama dafaa kootaan kun birrii manaa walattu birri takkof suni dafa beri jaketin kuni birri shan dafa bijaman kun birri lama dafa yaallaqee naan sirreessitu sharbiin kun birri sumuni dafa jaketin kun birri shantama jedhaal dafa gimana finyoo kan immoo eenyuudhaan bite laala finyoo kan ammoo mindinnosu birri lamaan bite laala kan istoofi ani gamada hidhachaa jiru kunoo hallaqee ilaal maalan godhaa kee lafa kaayitoo bitte koo carqii bitti hojiirra hin jiranatti fakkaate maalan godhadhaayi nagaalleen gaafattuu hin qaanuftu sheemis hin qabu keessan itti fayyaa jirtu naguma akkamii kanaaf kun jaakeettiin kun kunoo birrii burooti kun jaakeettiin kun birrii 500 kuma shan jechuu kiyya kuni kuma lamaaf 500 uffatanii ilaaluu dandeenya abeet hallaqee ilaal abeet ganna kana itti jaakeettiin dafa bitadha kuma lama lafa naa gaada annasi kuma lamaaf 500 kuma lama nagadi dafi gabaan fee dafi kun immoo kuma lama dee ana wayyaa waddachita birri shan ilaal birrii shan keessa argame bakka birrii shan isinii faqannasa sooftii sooftii qaba kun qannase maaksii barbaadan jira kunis asis jira maaksiin birri beeka dafaa koottaa bitadha shaarbiin jira gurdiin jira dafaa gabaan hin dhufu harrammoo gabaa dhumee gabaa galgalaa galafaa manaa walitti koottaa bita kunifaan bareeda abeet ganna kana akkatti qor kana kuma shanii nu bitanii qarnaman jedhu dee gabaan hin nagadanii dhufanii nurraa uffatan bitanii han nagadi jammare koottaa inni kuma shan jedhu biti koottaa dafaa kuma tokko birri shan birri kudhan akka humna keessanitti bitattu dafaa dhumee jedha ka caammaan illee as guute dafaa birri lama caammaan kun birri lama caammaa dhiiraa kun birri sumunii dafaa jedha ka dafaa jedha wambariin illee jira birri tokko dafaa jedha qoraan illee jira bitaa dafaa jedha eessa dhattaa maarshaa kan fuute qalee ittiin gofforaan turre ani abbaa gabaarra hin jira deemi barbaadee dura sii beekaa hojiirra hin jiraabe dafaa jedha namichi maarshaa dhabe dafaa gabaa nagaa gabattee boloon keenya waan ni jettu maltuun jettu maal afaan banaa buna dhugee kee eessa dhatta lammii komii isaati sun immoo kan buna na dafisiiseemu maal horee adiisu maal akkan dafaa jedha manni keenya kunoo kana fakkaataa irra immoo akkanatti bareechaa oole dafaa maal bittu as keessaa immoo dafaa jedha shaantaan kun birrii meeqa soorta
Dafa shaantaa bitaa jira. Mana kanatti ganaa dhufan ta'in namichi. Dafaa jira kan manni xumuramne kana fakkaata dafaa jira. Algaa asii kaaseera jira dafaa jira. Saaloonii nama kana bal'ata jira ka dafaa. Bunni dafee kaasitti koottaa buna dhugaa jira. Aboona keenya waaqayyo isin yaa baay'ee akkana godhu wallaalee gadarran jira. Dafaa jira manyitaan kun ganaa kutaa kutatti kee aguuramtee algaan itti baati jira. Dafaa jira. Dafaa jira kun immoo uffata kee ta'a iddoo kana waan dibataa ta'a dafaa. Kecha sanuu ina ramarre. Nalade. Maalitti agarsiisa jira. Ulfaataadha ante kana kana. Dafaa jira koottaa jira bunni dafee jira kun daakun hin jira dhugnee kaanee jira dafaa koottaa jira. Achitti immoo dinnicha bishaataa jira jedha. Meerre dinnichi dhuguma. Dinnicha firee lama laala disii keessa. Atu nyaataa jechuudha. Dafaa jedha kamanni keenya kun akkana kan masaawutiin hin xumuramne jedha. Abbaan hartan masaawutiitti naagashaa jedha. Dafaa jedha. Maggaara jaara. Dafaa jedha maggaara jaara kun ittiin xumuramne barri. Dafaa jedha arrama maalan gaxxamadde beektu. Kana naa gaxxame obbo mucaan isaa eebbisu waan. Barri jechuu qabattoo barri yookaan qulfisa. Uffee tamasgee. Sinuma achi fataa jechuun dhufe amma kana baan barbaadan itti fataa'edha. Baasin dabbare immoo viidiyoo koo dhiisaa siniin jira. Bishaan qammasa qo'a. Fata kana immoo maaliif hanga yaasee beektu? Qilleensa rakkoo dadachaa saafan. Kanaafuu nagadee dhuguma jimmarteessina caammaa kolaa kolkollee illee gadi yaasee jira. Manni yoo sirriitti deema booda bareede malee dhugaan siniin jira. Garuu waaqayyo waaqalatu sim jedhee mukkee jiraachuun gaariidhaan dhaqqaba miti roonni tokko tara. Kunoo waaqayyo immoo ulfaatu birikumaa meeqa gamanni kun sadansa sadii dhufee lama dhufee kuma jaajaa kuma meeqa naannoo kuma 10 ta'e naan banne. Birri meeqaan bittee gamada kanas maanaa baratani. Gamada elektirikii qome. Kuma lamaaf dhibba sadii sadii bitee afur bitee baay'ifadhaa sunu birri isaa birri meeqa akka ta'e kuma lamaaf dhibba sadii tubbaa afur yookiin immoo marmaramaa kan qo'aa asitti agarsiisa gabbay kan inni amma fide kan akkanaa afur biteen si'a tokko duraanuu jira argeera jechuun gadda mucaan nu hojjetu bitee tokko soorsaan erga silaa bitee tokko ta'e lama ta'e bitee santirii kana kunoo kan meerree isa kaa'e meerree fentiniin ammaa. Epika. Animo. Ano mana garre. Ori way erga sila baay'atanii akka darbani. Na amal sini jechu barbaade nageenyu waaqayyo suni baay'atu uffata qilleensa rakkochiifnee gadi dachaafnee naquudhaaf malee yoo nagadee sin ta'a goosatti akka uffata kana akka gaddiige kottaan irraa bitaadhe gabaadhaan jechuudha. Namaan irraa hin bitta kottaan irraa bitaa isiniyyuu mana kanatti hin xumuradha. Galadui maal sinin jechuu dhufe mucayyoon ati warri mee waan nagaafatan qabduun beektu hundi keessanuu waaqayyo jedhe sammuna kana barri erganaaf cufame deemeen sinii bilaala meeshaa nagaafatanisi waaqayyo nagaan waa godhu mana wayisnitti namni gurguratutu jira sinii waraaba deeleen gadda dhiisellee natti toluu dide sammuna kana dubbadhe sanallee dhaqee sinii waraaba waaqayyo jedhe siniin jedha. Suuta ada asam silkinu asara. Malen jedem. Na kana sinin jedha. Waaqayyo faagalatu jala waan hundumtuu qaba. Inuma mijata kana saka sirreeffadhen jechuudha. Yookaan dadachaase bakka qabsiiseen of jala fuudhee raawwadheen kanaan booda maal godha gara hojii koo gara biraatti darbaa jechuudha. Sinan jaalladha nageenya waaqayyo sinii baay'atu dhuguma uffata nagadaan fakkaatu asitti gannamee kati taa'u. Rashi irra neenyuu naqee kaayu wambari warri waan baay'ee naa barreessitan jirtu koomentii irratti dubbiseen jira lakki rakkoo sittiin ta'u waan akkanaa akkamittiin akkana hojjettaa qote bulaarra binaame warri jettan jirtu hundau viidiyoo kaleessaa irratti dubbadheen ture har'a sirra deebii xiqqoo ishinan dubbadha rakkoon hin jiru isiniin jedha maaliif wanna seeraan alaa miti kan hojjechaa jiru warra wanta seera qabu kaartaan sii baasaa yookaan kaartaan siif kenna bitadhu yookiis kaartaa maqaa keessatti sii zoora ani immoo birriin barbaade
bitadhu nama jedhe irraan bita malee ani lafa akkasumaan miti isin jedhe kanan bitu garuu yaadni keessan gaariidha waaqayyo sana eebbisu yaada gaarii naa jettan naa barreessitani taa'ee naasaa qaamee dhaabadhee jira ofii koo isinitti agarsiisu maaf inni isa beektu sammuuna kana daalachaa hin jiran bareedu dhugaa qorrannatee hin beeku waan ta'e natti tolee hin jiru isin jalaan fokkise እንደው ጥቆሽ ነላላሜ አካት እንጀላ ፎክስ ያገርተን ሪፌሱ ማለ በበሬፋችሁ ለደም እና ያደ ጋሪ የተኒ ገሩ ያን ጌሰን ጋሪ ላይ ይብፈማ ወንተ ሰይራን ላይ ቢቱ መደዳና አርጊተን ኩን ይጫረሜ ይጅራ አርጊተኒ ወን መሰይራ ቀበች ለቆን እንደምቱ አርጊተኒ ሺ ካን ከነት እንደው ኩን ቢታሜ ይጅራሺ ሁምና ዋን ደበኒ ጀር ጃራችሁ ደደበኒ ጅሩ ማለ odon akkanas immoo of duubatti naannessee isinitti agarsiisee nu malaaltu garuu waan argitan namaan jettu qote bulaa irra lafa bittee qote bulaa akka nama gooyomsee waa bakka qabeenya qabaatee gooyomsee irraa fuudhee way isinitti fakkaata natti fakkaate akkana miti wannichi isaan hin beekun nan beekanii waaqayyo matu walitti nu fida isaan birrii barbaadanii gurguratu ani lafa biteetan abosu ya sai lafa bite kanaaf isin injira bakka wanna seeraan la imbitu lamni mo wannum dumtu seera qaba ama bishaan tu do kana naga demele bishaan gibbi san keessa injira mana jaarama jiru sana ittaane kan jiru keessa mana adi argitan dontaan mana kuno mukaan jaarame rukan barzaafota argitan kana keessa mana tu jira achi gashachuun an danda'achu damma gaafa bishaan gashadde bishaan waan badee jiru malee bishaan injira kirrii ibsaalee achiin xarafachaa jira kun amma ishiin kun amma iddoo dhagaa argitaa yookiin daarii qotamtee kanaatti fi amma mana kanaatti kan koote jechuudha. Wanna seeraan alaa hin bituu yaadni keessanis gaariidha. Akka nama qotee bulaa goomsee yookaan gabaree tokko goomsee ofii koon bilxoomina wayii qabaadhe furadhee akkasinitti fakkaanne maddataan gama sana ijaaramee mana jiru mee argitu kan akkanatti argitaniittu mashee maddataan ijaaramee kun jiru jechuudha akkatti ilaalaafuma keessaniifu. Kuni abbaa fedhee gurgurata. Ani fedheen bitadhee irratti ijaaradha jechuudha. Muluun ijaarameera baarzaaf itti xiqqaashu sinus keera malee. Sinii galee muluun akkanatti ijaarameera ishiin kun immoo kunoo kan koorraa kan cittee jechuudha kunoo muka argaartan kun kan kooti mitiire qonnatti qoosanitti agarsiisa argii danda'u. Ela iddoo muka kunoo iddoo kanaaf jechuudha iddoo kanaa kaase lafatti ishii kan argaartu miti akkanatti akkan suuta dheerra sinii qabutti amma dhaqee kunoo ishii qotamte sanaa ga'ee jirti. Kunoo isinis mattaramtee jirti. Ishii nama korraan dhufee akkanatti mattaramtee jirti jechuudha. Asiin immoo fuuldurri ishii kunoo daarii kan godhaa mukti shakaalamee jira. Ishiin amma gurguramuuf samoona kana irratti meeqa dhufanii meeqa gaggaafataa jiru jechuudha. Meeqa dhufanii namni meeqa gaafataa jira. Sinii galee namni qotame kunillee bitamee jira. Manni maddataan akka jirutti ijaaramaadha iddoo sun. Elektirikiin ibsaan illee achi ga'ee jira. Ani waan qote bulaa irraas goomsee fuudhee hin qabu abbaan fedhee gurgurataan illee fedhee jaaladhee hin bitadha lammanni immoo yaadni keessan gaariidha beeksisa amma bahe nagarree shiminaan hin jettan sirri jettan inni akka shaggarsiititti malee akka asitti miti asitti rakkoon hin jiru waaqayyoof haa galatu ijaarradhaa bitadhaati ijaarradhaa jedhanii jiru laftichi eeyyamamaadha kun muluun eeyyamamaadha eeyyamoo ijaarsa bichaatti baafattu malee gaafa isinii nama kuma lama taatan immoo kaartaa isinii kennina jedhanii jiru. Isas immoo waaqayyoon gargaara samoona kana inni agartuun kaartaa baafadhee harka kootti qabee isinitti agarsiisu jechuudha kaartaa. Waaqayyo guddaadha isiniin jedha. Aspaaltiinis kunoo anuma fuuldura kunoo argitanii makiinaa argaartu mana kootaa ilaalaa jiru. Lammanni immoo iddoo dhagaa kanayyuu daandiitu bahee jira. Iddoo dhagaa kanaa asirraan illee bukkee kanaanii daandii kanarra bahee jira maasee kanaasitti. Mangadiin akkanatti bahee jira jechuudha. Shakaalle san argaartu miti qotiisa bukkee yookiin dhagaanuma kana laala. Isa asittan ijaarradha malee xiriyaan humtuu isa achitti ijaarrachuu hin danda'u maaliif daandii bahee jira jechuudha. Daandiin asii yoo barbaadan qad godhee sin baasee karaa hin gadde makiinaan meeshaa naagisheetti baasa. Yoo barbaade immoo asiinis akkana gad deebi'ee aspaaltii sanatti na baasa jechuudha iddoo makiinaa argaartanitti. Innaa kana sin injira yaadni keessan gaariidha gooftaan sinaa eebbisu gaaffii keessanii yaada naa barreessitaniif galatooma. Enyu yo barbaanna nagaafattan immoo keessanii gaafadha meeshaa warri nagaafattan jirtu viidiyoo man qarrasee dhaqeessin gaafadha maaliif ittiin nagaa sin gaafadha sinan jaaladha dhugaa sinan jaaladha baay'ee warreen karaa keessaa dhuftanii asumatti sin galateeffadha obboleewwan koo biratti
warreen karaa keessa dhuftanii tigisti maal taate viidiyoo waraabaan jirtu si argaa hin jirru maal taate nagumaa jettan waaqayyo sun eebbisu nagaa kootii isinin jedha haaluman naami jenne mana kana dhufirraan xumurre kanaafan yaaddoodha kan beektu xiqqoo fuulli kootu isin jalaan hoqqadhe kanaaf natti tolu dide waraabuu dhiisee jechuudha warreenis immoo akkasuma hojii mishaarra jirtaa hojii shaggaarra jirtaa jabaadhu minaa jettan abbaan naan jettan atillee obboleessa kiyya obbeekita tarii viidiyoo kana arguu dandeessa sillee sin galateeffadha obboleewwan kana gidduutti yookaas obboleewwan koo fuulduratti obboleessa keenya waqaa kennamu atin beekta waaqayyo si haa eebbisu amantaan kee wanta itti amante kamtuyyuu si haa eebbisu atillee milkaa'ii biyya ormaa galin siin jedha mishaadha yaa hojii gaariirra jirta nama wal qaqqabdee yookiis immoo guruppii minaaminiidhaan doo hojjettee waan baay'ee jettee jirta sagalee kanarrallee dhaggeeffadheera eebbifamii yaada gaarii anaaf qabdu waaqayyo sun haa eebbisu akkasuma immoo obboleettiin keessadhaani yuutuubii kanaaf haaraadha lammanni immoo wanta soba hin qabne wanta abdii isin hin kunneen hojjedhaafan kaayyeffadhee ka'e gaafan jalqabe malee ebeloo asitti du'ee ebeloo asitti badee yeroo baay'ee nan dubbadha ammoo na of galcha irra deddeebitinaa hin jedhina ebeloo asitti badee ebeloo asitti du'e intallee ebeloo do'asi biyya akkanaati galtuu saamamte waggaamma kana hojjetaa baatee harka duwwaa hafte jedhanii warreen yuutuubii irratti maxxansanii haasa'an hin jiru ofii keessaniitu hin beektu maqaa namaa dha'uunis sa'aatii kana hin barbaachisu kana godhuudhaan miti yaadni koo yoo jiraate reelii dhugaa kan ta'e birri tokko waan hin bite sana birri tokko nan bite birri kudhanii nan bite immoo wanta tokko yoo ta'e birri kudhanii nan bite jedhee wanta dhugaa jiru hojjedhee sammuun keessan akka boqotu yookiis mana hojii keessanii keessa iddoo hojii keessanii keessa teessanii daqiiqaa tokko daqiiqaa lama yookiin daqiiqaa 12 viidiyoon waraabuu daqiiqaa 15 viidiyoo waraabuu ishii keessa sekendii tokko hin sekendii lama nama fayyaduu danda'a daqiiqaa 12 keessaa yookaan isinii galee hundi keessa yoo na fudhatuu baattan iyyuu akkan komentii keessan arguutti akkan keessa karaa keessa dhuftanii dubbisaa jirtanitti haati tiyyaayyuu firqiyyayyuu maanaan goone homaa isiniin jedhe yaada gaarii naaf qabdu. Wanta isinitti tolee wanta isin gammachiisee wanta isin dhugaan isiniin jedha amma yuutuubarootni baay'ee jiru niitiin ebeluu dhirsa ebeluu irratti qabamte dhirsa ebeluu niitii ebeluu irratti qabame obboleessi obboleettii irraa niitii fudhatte obboleewwan dubartoonni lamman dhirsa walirraa fudhatanii bara maalii keessa jirra bara dhumaa keessa jirra dhan yuutuubarootni baay'ee jiru nan beekaanis akkuma keessan isa kana ituma laaltanii abdii kutattanii sammuu keessanitti cabuu takka immoo waan dhugaa jiru odoo isinitti agarsiise maal ta'a jedheetan yuutuubii kana jammaree harki keessan haa eebbifamu sabskraayibii guddisaa jirtu argaa jirtu sinuu eebbifamaa laayikiis godhaa jirtu yaa laayikii baay'inaan komentii keessan natti tola yoo isinitti tole akkuma na jaallattan laayikii qofa naa godha maaliifi laayikiin keessan na barbaachisa komentii keessan caalayyuu komentii keessan natti ittiin buhaaraa ittiin gammadaa edha ammas na jaallatu hin jedha aasaa isinitti dheeressee amsoo sooreeshii subscribe mo warri hardisi warri turtan gootanitti warri hardisi akka carraa viidiyoon koo sin bira gaggee subscribe godhaa maatiin gaffaltanii gadi tuqaa diimtu intinis gadi tuqaa laayikis sinan jaalladha waan feetan immoo na ajajadha gaaffii immoo sin deebisaan jira warri karaa keessaa na gaafattan soofaa bitachuun barbaade please na dubbisi please minaamin jette obboleettiin anaatillee akkaawuntii sirki quxurii siif kaa'eera qalbii kootu iddoo biraan jira waan asaan nama biraan nagaara dhiifamashi mana keessa silki quxuriillee sii kaa'eera gaafachuu ani soofaa barbaada please minaamin jettee turte gaafachuunii fi bituun garaagarummaa qaba zim jedhee yoon gaafadhe amma fakkeenya biyyaatti jirtu hin beeku zim jedhee gaafachuu fi sii bitee sii erguun garaagarummaa qaba bituu barbaadde yoo ta'es zim jedhee gaafachuun barbaadde yoo ta'es waaqayyo yoo jedhe wayin hojjeturee dhaqee sinii waraaba viidiyoo hin agartu siniin jedha nageenyi waaqayyo sin biratti haafu sinan jaalladha baay'ee sin jaalladha akkuma sin jaallattanii nagaan naaf tura yaada keessan ammallee naa barreessaa abbaa isinitti tole laayikii bichaa tuqaa eebbifamaa nagaan tura.